Erga miicca booda rifeensa keedhaa fi dibata akkamitti fayyadamtaa biliisisa kana nuuf himii jettanii har'a qabeenya mana madaamii keessatti horadhe hundumaa akkan gadi baasu na taasistanii dabalataan immoo rifeensa caafiinsaa goggogee yeroo hundumaa nu rakkisaa sanillee ni gugguduunfamaa yeroo guduunfamu immoo ni ciccita yeroo filamu ni caccabsas sanaan maaltu furmaata guutummaa guutuutti dhimma rifeensaa kunis yookaan tiriitmentii gochuu wal qabate har'as immoo viidiyoo gabaabduu kana keessatti gaaffii keessaniif deebii akka argattan akkasumallee akkasiin jaallattanii akkasiin immoo itti fayyadamtanii faayidaarraa argattanii. Wanti asirratti argaa jirtan kun egaa qibaatiidha. Hundi isaatu kun hundi shaamboon ni jira, kondiishineriin ni jira. Akkuma yeroo hundaa dubbadhu wanti inni itti fayyadamu wal fakkaataadha. Adda baasuu hin barbaadu yookaan immoo dibata kamirratti fayyadamuu hin barbaadu. Maaliif rifeensi guyyaarraa gara guyyaatti ji'aanis akkasuma torbaniin wanti itti jijjiiramu yoo jiraate suni faayidaan qabu. Rifeensi of eeggannoo guddaatii barbaachisa. Kanaaf qibaatiin ani fayyadamu wal fakkaata. Yoon keessaa fixees qodaa sanaan kaa'aa garuu kana qofaatii miti. Baay'ees gaggataatii ture. Aga jirummoo har'a shaamboon koos kondiishineriin koos maal akka ta'e qibaatii kamitti akkan fayyadamu mee as keessaatti ilaala. Wanti adda taasisu hin jiru. Hundi isaa tokkuma waluma fakkaata. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaa ture dhuftanii sabskraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa miseessanuu ta'a. Akkasumas immoo viidiyoo laayikii godhaa kaaniif sheerii ta'a. Warruma gaaffii qaban akkasiidhaaf akka gaaffiin isaanii deebi'u sin baay'eedha. Ani immoo tokko waan ta'eefu wal gargaarreetu wal bira dhaqqabsiisnee waan nu fayyadu waliin fayyadamne waan nu miidhumu waliin irraati walii keenya hiriyoota keenya firootan keenya waliin tokko ta'anii irraa wal qusachuudhaaf sheerii laayikii gochuutiin turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Jalqaba irratti rifeensa keenya kunuunsuudhaaf yookaan rifeensa tiriit gochuudhaaf wanti nurraa eegamuuf nuti beekuu qabnu tokko wanti rifeensa keenyaaf ta'u guyyaa gamitti miicuu qabna yoo guyyaa 2 guyyaa 3 torbanitti miinya rifeensisuun maal ta'aatee jira dibata akkamitti fayyadamna shaamboo akkamitti fayyadamuutii qabna kan jedhutu dursa itti aansuun kana beektan taanaan rifeensa guddisuu rifeensa kunuunsuu rifeensa bareedaa qabaachuun akka kootiif akkan ofirratti argeetti baay'ee salphaa fi wanta gatii naman kaffalchiisne ta'uusaa sumaa isinitti hima. Arragaa kunoo rifeensa koo miiceetii jira jechuudha. Miicee xumuree akkuma argitanii fooxaa irraa hiike. Miicee xumuree haala kanaatiin deebi'ee goggogeetu jira. Akkamittiin akkan yeroo xiyyoon isaa goggogu maal akkan godhu warri xiyyoon rifeensa keessanii goggogee sirrakkisee maaltu furmaata akka ta'e erga miicee booda dibata akkamitti fayyadamta warri jettanii gaafattan dibatichis immoo kun akkuma sirratti argitanii shaamboon ani itti fayyadamus kana qibaatiin ani itti fayyadamus kana yeroo baay'ee qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame fasaashiinsa baay'ee tokko gaariidha rifeensa guddisuufis ta'e waanuma kamiifiyyuu rifeensa daamajjii ta'e yookaan immoo caccabee fi deebisuuf ga'ee guddaa kan qabu tokko qibaatii qullubbii adii fasaashii isaati. Shaamboollee kondiishineriillee sana wajjin kan wal fakkaatu walitti fiduu ni dandeessu isinitti himaa ture jechuudha. Ani gaa kanan beekuu fi wanta nufi itti fayyadamu qofaadha kanan isinitti himuutii danda'u. Naan olis immoo warri beektan jiraachuutii dandeessu. Warri professional rifeensaa taatan jiraachuutii dandeessu. Ani immoo waan fayyade yoomiyyuu dhiisu isiniifis immoo kanan isinii fiduu danda'u kanumadha. Kunoo akkuma argitanii baay'ee bareeda. Qibaatiin itti fayyadamuuf kee kunoo ishee kana jechuudha. Vaaziliinii gatiin ishee baay'ee xiqqaadha. Kan kanaan oliyyuu bitanii itti fayyadamtanii kan kassartan baay'een keessan jirtu miti hiree mee laayikii gochuu akkasuma sabskraabii gochuutiin jalqaba. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka qaqqabu kuni vaaziliinii orijinaalii isaati kuni jechuudha. Orijinaalii kan jedhu asirratti barreeffamee jira. Vaaziliiniin kun baay'ee fuulaatiif illee akkasuma rifeensa beebii heerii bareechuudhaaf illee waanuma inni fayyadne tokko hin jiru jechuudha. Qodaa baay'eetu jira kun akkuma viidiyoo irratti argitanii yoon fixeessii guddaas nan bita xiqqoos akkuma birrii qaba akkuma saantiba kooti yeroon saantiba harkarraa qabaadhitee guddaas nan bita yeroon xiqqoo qabaadhitee immoo akkuma humna kooti xiqqaallee nan bita. Qibaatiin fasaashiin kun immoo yookaan dhangala'aansa qibaatii qullubbii adiiti jechuudha. Akkuma argitanii kunuu amma wanti na barbaachisu filaawwan kana lamaanii fi qibaatii kana lamaaniin quxuxxurii baay'ee ajaa'ibaa fi bareeda ta'e biyya keessattis ta'e warri ala jirtanis mana rifeensa deemtanii agamiin akka hojjetattan hin beeku. Ofii kootii mana keessatti hojjetachuudhaan maal akkan gochuuf deemu walumaan ilaalamas bakka tokkoyyuu hin deemina. Akkuma isiniin jedhee guyyaatti rifeensa koo miicuu fi sirreeffachuu barbaadu rifeensa qaqqabee hin quufu garaan hangatu manachirra daabbasaa olii ol qabaa gadi qabaa olii baay'ee natti tola. Garuu erga sirreeffadhee booda gara deemanitti rifeensa ol guduunfuu gadi qabu as
achi darbachuu asiin baasuu duubaan baasuu hin jaalladhu takka hidhe taanaan achuma taa'a jechuudha. Amma galgala walitti deebinutti ganama hongee walitti qabee bakka tokko kaa galgala walitti deebina. Garuu gaafa nan fila nan miica hidhee nan sirreeffadha hidhee ka'u otuman achirraatii sukkumaa olii baay'ee tokko natti tola. Kun egaa akkuma argitanii viidiyoo ispiidirra kaayitii jira. Qibaatichi kaatiitti fayyadamtu erga miicee booda sakamii warri jettan kun sirriitti ilaala bakka kanatti jechuudha. Argitanii kun qibaatii qullubbii adii dhangala'aa isaatii kun immoo baaziliinichadha. Baaziliiniin kun egaa ana baay'ee naatee waggoota dheeraatiif kanan irra deddeebi'ee itti fayyadamaa ture. Rifeensa baay'isuu isaa jettu moo dheeressuu isaa jettu moo bareechuu isaa jettu moo beebeerii miidhagsuuf jettu moo akkasuma fuula keenyaaf gogaa qaama keenya irra jiru baay'ee way ijoolleen ala jirtanii qimamoon yeroo gara biyyaa galtan baaziliinii kana baay'isaa fudhadhaa gala biyya keessa hin argamu jedhu. Anillee suuqii biyya keessa ilaalee hin beeku. Sobuun gaarii miti biyya keessatti hin argamu yoo asii fudhatanii galanuu kana asii ergame malee waan akkasiitu jira. Hundaafuu ani gaafan galuu fudhadhee galuun koo waanuma hin oolle garuu hin ulfaata kiiloo kaasa. Warri kaargoo eeggattan immoo 2-3-4 keessa kakkaawwatanii togaltanii baay'ee bareeda. Akkasumallee bakka hin qabatu garuu hin ulfaata. Baay'ee ulfaata kiiloo nuti dabalte immoo kanaan hin jenne ilaalladha immoo. Kunoo akkuma argaa jirtanii quxuxurii baay'ee bareedaa ta'e haala kanaan kunoo bakka kana kan isin rakkise miti argitanii kun akkasitti jechuudha kan isin lallaafisuutii qabdan. Jarri kun baay'ee walii galu bakka kanatti baaziliinitti dibuudhaan akkasittiin xiyyoosaa gadi qabdanii lallaafisuutii qabdu. Kun akkuma asirratti argaa jirtan wanti addaani fayyadamu tokko hin jiru. Kun egaa baay'ee akkamittiin akka inni bareedutu argitanii. Otoon kaameraa manii qabaadhee duubaaf fuulduraan naannessee waraaba jiraate immoo abeet. Rifeensi goggogee jira baay'ee wayi miicee ganama miicee amma galgalaa'ee jira jechuudha. Halkanii kanan hojjechaa jiru. Guyyaa hojiirra oolee akka miicee qe'anii sirreeffachuu hin dandeenye. Amma reefu walitti deebine hundaafuu sodaanne rifeensa akka goggogu waan beekaa garuu baaziliiniin kun waan jiruufi anis immoo siisteema isaa waan beekuufi icciitii rifeensa koo wanti inni barbaadu waan beekuufu sodaa hin qabu. Yeroo tokko tokko astii shawaariitiin lallaafisanii baay'ee filaa oolu tondaan xiqqoo labbi godheeni lallaafisaa jechuudha astii shawaariitii. Yoo kanan taane immoo kun haala marqaartan kanaan kun ammoo akkuma miicee baay'eettiidha. Yoon akkasittiin filee baay'ee tokko keessaa yaa baay'ee tokko ni bubuqqaachuudha. Kan koommoo rifeensi ni buqqaatu ni ciccitaatoo hin taane ni buqqaa yeroo goggogu wajjaa isaatiin keessaa yaa'a. Akkuma argitanii jalqaba harkaan massaajii godhee qibaatiitti dibee maal jedhee dhumarratti filaa guddaatiin lammaffaarratti immoo filaashii xiqqoo kanaan filuudhaanii quxuxurii bakka muraasatti jechuudha. Akkuma asirratti argitanii haala kanaatiin hojjetachaa jira. Kun egaa yeroo kan qusatu rifeensaaf immoo faayidaa guddaa kan qabu. Otoo miidhamiini guyyaa 2-2tti haala kanaan hojjetachuudhaan torbanitti yeroo tokko miicuun rifeensa keessan haala salphaa ta'eetiin tiriitii godhachuu dandeessu. Bakka yaaddanii akka barbaaddanitti deeffachuu dandeessu. Kan koo fuuldura isaatu ciccitaa kan koo duuba isaatu ciccitaa rakkoo kamiyyuu haa qabaatu. Rakkoo kamiifiyyuu haala kanaan gaariidha. Akkasuma immoo qibaatii tokko tokko otoo miixiin kan itti fayyadamnu heermaaskii kanneen akka avokaadoo faa roosmerii faa qibaatii garaagaraatu jiranii. Isaan kana argachuu hin dandeenyu warri jettan rakkoon qabu sadhabuun keessanii rakkina hin qabu. Qibaatii rifeensa keessaniif erga miicanii boodayyuu haala kanaan seeraan kan fayyadamtanidha yoo ta'e baay'ee tokko bareedaadha. Caalaan keessan immoo qibaatii isin fayyadamtanii qibaatii dhangala'aa ta'e fasaashiidha. Inni sun rifeensa ni caccabsa malee faayidaa tokko hin qabu. Dirqama qibaatii akka kanaa kireemii ta'e qabaachuutii qabdu jechuudha. Hin bareedu miisinumti ilaalaatee murteessaa. Ani kana jechuun koo dirqama waan ani itti fayyadamutti fayyadamaa isiniin jechuu kooti miti. Isinis immoo kan isiniif ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Garuu warri gaafattanii piliis nuuf deebisii nutti mi'a kam gochuu qabna maaltu furmaataa kamtu fayyadaa kamtu gaariidha jettanii kunuuti arguu namanuudha waan ta'eef ani ija keessan duratti jechuudha. Waan hundumaayyuu warri isinii ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Warri isiniif hin taane immoo gara waan isinii ta'u biraatti darbuutii dandeessu. Mee viidiyoo laayikii godhaa maal taatanii mee isin kaan isaa arguu haa fayyadamu. Yoo siif ta'uu baate nama biraaf immoo ta'uu danda'a. Akkaataa itti fayyadama isaa namni biraan illee deebisee immoo yaada sii qooduu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana mee laayikii sheerii godhaa. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Roon baay'isee bakka tokkotti fiilu garaan yaadu baay'ee ol qaqqabatee jira waan ta'eef kanaaf xiqqeessee qibaatiin illee keessa seenee akka fayyadutti irra keessa ta'uu hin taane
Kunoo haala kanaan fuuldurri rifeensa keessanii kan caccabee isin jalaa ciccitee bubuqqa'ee addi duwwaa hafidha yoo ta'e akkasittiin qaqqabdaniitu massaaji gochuudha yeroo yerootti haala kanaan tiriitti gootu. Har'a fayyadamtanii torbii kana kan dhiistanidha yoo ta'e yookaan guyyaa gara biraatti kan darbitanidha yoo ta'e sinillee nuffaatii deemtu baay'ee nama jibbisiisaa deemaa jechuudha. Tasuma ta'uu hin qabu. Masmara qabsiisuu qabdu. Pirogiraamiitti baasuu qabdu. Karoora jechuudha. Wanti karoora hin qabne hundumtuu wanti karaarra namaa dhufu hin jiru waan ta'eef kunoo kana fakkaata akkuma argitanii baay'ee jarjaraa ariifachuutti jira. Viidiyoollee ispiidiirraan kaan yeroo baay'ee akka dheeratu hin barbaadu sinumaaf illee garuu viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 ilaaltanii irraa fayyadamuu mannaaf gaaffii meeqa gaafachuu akkasuma immoo lakkoofsa bilbilaan asirra kaa'ee waa'ee maallaqa ergachuu karaa gabaa gurraacha warri daldalaa barbaadan jedhee lakkoofsa isinii kenne keessaan immoo dhuftanii warri waa'ee rifeensa akkasitti illee gaafattan jirtu waan ta'eef wanti hundumtuu keessaanis alaanis kanuma fakkaataa akkasitti itti fayyadamuu dandeessu. Kunoo amma xuxurii baay'ee bareedaa ta'e mee warri mana rifeensaa deemtanii hojjetattan birrii meeqaan hojjetattu waan akkasii kana harka keessanii illee fudhatti hojjetachuu baruun baay'ee tokko namatti tola. Itti bartan jennaani namni akka rifeensa keessan tuquun barbaadan amma akkasii namni akkanaaf hojjetu hin barbaadu. Namni illee hojjetee garaa nan ga'u ofirratti waan hin bareef jechuudha. Waan hundumaa ofii koo godhuu waan hin bareefu. Kunoo kana fakkaataa qibaatiin itti fayyadamu akkuma argitan jalqabarratti sirriitti viidiyoo isinii waraabe isiniif qaqqabsiiseeti jira. Gaaffii keessaniif deebii dheedheetii yaada. Gaaffii dabalataa bakka isiniin galle yoo qabaattanis immoo gaafachuutii dandeessu. Amman isinii deebituutti immoo toon aariin obsaan eeggachuudhaan carraa keessa fudhachuun itti fayyadamuu dandeessu. Anaaf vaaziliiniin kun wantoota itti fayyadamu keessaa tasa dogoggorii dhabe jedhee kan hin hafne jechuudha. Waan biraallee dhiisee dirqama vaaziliinii bituun koo viidiyoo biraatiin nagan dhufutti baay'ee.